Ma ya ilman Oromo tokkummaan humna ya ilman Oromo tokkummaa biyya tokko saba tokko seenaa tokko walitti qabnam gaadisni tokkummaa Oromoo fala qabsoo Oromootiin mata dhukkubbii impaayira biyya bulchootiin irreen tokkummaa impaayira cubbamtuu bara baraan dhiiga ilmaan Oromoo jigsuu barate abaaruuf yeroo dhumaatiitti ol ka'ee tasgabbii nageenya Oromoo isa ganamaatti deebisuu deebaa jira. Yoya harka fuudhee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo gammachiisaa waa'ee marii hayyoota mata duree Abiyyi booda jedhu irratti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya. Waan darbe irraa barachuun kan dhufu sirreeffachuu qabna jedhan hayyoonni Oromoo marii YouTube hon conversation irratti mata duree Abiyyi booda jedhuun irratti haasawa tokko godhaniin marii kan irratti Professor Muhammad Hassan akkan jedhan biyyattiin dhiiga ilmaan Oromoo fi lafee ilmaan Oromoon ijaaramte dhiiga ilmaan keenyaatii fi lafee ilmaan keenyaan ijaaramte abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u. Professor Muhammad Hassan wanti ammatti nuti godhuu qabnu yoo tokko du'u yoo tokko manni isaa jalaa gubatu tokko taa'ee ilaaluu hin qabu waliif birmachuu qabna. Jarmiyaaleen hawaasaa Oromoo fi paartileen Oromoos tokkummaadhaan Oromoo hoogganuu qabu jechuudhaan dubbii jajjabduu tana dubbatan. An waan haaraa waaniin isinitti dubbadhuun qabu ummanni keenya dur ummata bilisa ture wama dhugaa harka dhibba tokko wama dhugaa ummata ifiin bulchuu ture mootummaa isaanii qabaachuu turan seera isaanii jala bulan seera ifii tumatanii jala bulan jechuu barbaadeetti ummanni bilisa ta'e hoggayyuu kana kan godhuu danda'u. Afaan Oromoo har'aan kana tuffatame amatuma sadii dura akkamitti Finfinnee keessatti dubbatama jedhanii dachii buqqaasuu turan afaan mootummaa ture afaan literacharaa ture afaan dippiloomaasii ture afaan daldalaati ture laal ummanni keenya biyya san keessatti ummata bal'aa Afrikaa keessatti illee ummata bal'aa ummata miliyoona 50tti tilmaamamu tokko sanii olii hujaa mee eessa jira miliyoonni 50 ka ifi mootummaa isaan qaban daranuu warri har'aan tana bilisinnaa fi hinju warra duraan dhiiga ummata keenyaatiin jiraachuu ture eega mootummaa qabatan galgalaa ganama dalagaan isaanii ummata keenya fixu isin cufaa beeka har'a tana balleessinaa laal Oromiyaan kan jaaramte dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin hayubbaa dheeraa 1960 irraa kaasee hanga 1991 92tti ummata keenya meeqaatu wareegame san duraas hedduu wareegame sanii har'aan tana ni balleessinaa. Maaliif balleessuu barbaadan diiganii basically har'aan tana bar Oromiyaan strictly speaking hin jirtu diigamteeti jirti. Kana bira dabranii kilastaratti ummata biyya addaan facaafnaa jedhanii kilastara eenyu ka baase yaad Biraanuu Naggaati. Basically isin cufaa beeka jedheetiin abdii godha. Ummanni bal'aan kun bila kana tuffatamu honest to God qaaniin akkanaan jirtu maaliif tuffatamne humna waan hin qabneef. Ummanni tokko yoo humna qabaachuu baate addunyaa irratti gatii takka illee qabdu waa takka illee godhuu hin danda'u. Obbo Baqqalaa Garbaas akkasichuudhaan dubbii jajjabduu tana dubbatan qabsoo abbootiin keenya godhaniin ilmaan Oromoo wal beekee daangaan Oromiyaa sararamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa waggoota 7 darban ummanni keenya waan hin taane ta'ee jira. Ummanni keenya hanga ajjeefamee reeffi isaa kabajaa dhabee harreetti fe'amuu gahee jira. Kun immoo hanga mana keenya seenuu eeguu hin qabnu. Tokkummaadhaan kaanee sirna nama nyaata kana ofirraa kaasuu qabna jechuun dhaadannoo Obbo Baqqalaa Garbaati. Abbootiin keenya qabsoo bara dheeraa gaggeessaniin saba keenya tokkeessanii daangaa keenya sararanii afaan keenya dandamachiisanii aadaa keenya kunuunsanii sabboonummaa nutti horanii imaanaa nutti dabarsanii jiru. Qabsoon yeroo adda addaatti gaggeeffame gulantaadhaan bu'aa argamsiisee as ga'ee jira. Waggoottan darban 7 gochaalee hamoon sirnoota kamillee keessatti ta'anii hin beeknetu uummata keenya irratti raawwate. Qabeenyaa isaa saamuu fi saamsisuu irra darbee bakka ajjechaan gara jabinaa irratti shaakalamu ta'e mormarraa muranii mukarratti fannisanii itti sirbane haadhaa fi abbaa biratti rasaasaan addatti tumanii ajjeesan. Har'a kana sitti wal geenyeef miidhaan nurra ga'e walitti himnee boonyee wal boosisuutiif miti. Waan darbirraa barannee gara fuulduraatti socho'uutiif malee. Sirni amma jiru kun
dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisee tokkummaa uummataa diiguu irratti milkaa'ee amma garuu deebinee adeemsi keessa turre nus uummata keenyas kan kasaarse ta'uusaa barree kana hubannee wajjin teenyee mari'achuu fi kallattii qabsoo akeekuun ala daandii biraan akka hin jirre hubannee walga'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maan booda isa darbe gurgurfachuu osoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee sirna uummata keenya dararaa jiru kana ofirraa kaasuun dirqamaa fi itti gaafatama keenya ta'uusaa beekuu qabna. Intalan siyaasa Oromoo fi hayyuun jaalataman obbo Jawaar Mohammad waalamaan Oromoon miidhamaa jira jedhan miidhaan tokko uummata keenyarraan gahaa jiru waan sirni mootummaa amma biyya bulchaa jiru uummata keenyarraan gahaa jirudha. Inni lammaffaa immoo mootummaa Oromooti jechuudhaan sabaaf sablammoonni daangaa Oromiyaa akkasuma uummata Oromoo irratti miidhaa geessisaa jirudha. Kun miidhaa guddaadha. Miidhaa kana caalu osoo uummata keenyarraan sirni kun hin gahin akkasuma miidhaan kana caalu osoo uummata keenyatti as hin deemin birraa kaasuu qabna. Kanaaf immoo furmaanni tokkummaadha jedhan obbo Jawaar Mohammad. Obbo Jawaar Mohammad yoo borganama mootummaan kun kufe immoo manni kun eenyuun hoogganamuu qaba eenyutu uummata kana hoogganuu qaba waan jedhu ammuma murteessuu qabna jechuudhaanis yaada isaanii kennanii jiru. Oromoon miidhaa gabalamaaf saaxilamee jira yeroo ammaa. Gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefama, kallattiidhaan saamama, kallattiidhaan beelaan miidhama. Oromoon sirnoota gita bittaa alagaa hedduu jala ture. Waggoota dhibba jechaa ture. Waggoota dhibba bara gabrummaa jechaa ture san keessatti namni keenya du'e walii yoo madaa yoo eda'ame kan waggoota torban kanaa hin ga'u. This is not an exaggeration. This is statistical fact. Maaltu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettan yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin osoo hin daddaakin osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Dr. Tsaggaayee Araarsaas maal irra jirra eessa deemuu jirra akka ilma namaatitti hin jirru diinni nu bittinneessee akka bineensa nu adamsee nu nyaachaa jira akka itti deemuu qabnu immoo akka diinni nu bittinneessuu hin dandeenyetti deemuu qabna. Kanaaf immoo furmaanni wal qooduu wal kuffisuu gufuu walitti ta'uu irraa of qusachuu qabna. Akkasuma dhaabbileen Oromoo tokkummaa Oromoo irratti hojjechuu qabu jechuudhaanis yaada isaa goola. Haasaan ani qopheeffadhee mata dureen isaa tumsa qabsoodhaaf godhamu irraa gara tumsa jijjiirama dhufaa jiru tiksuutti akkamitti ceena kan jedhudha. So from collaboration to topple the regime and to co-manage transition to a comprehensive political settlement. Gaaffilee shanan ofii kiyyaaf qopheeffadhe kanan irratti xiyyeeffadhe. Tokkoffaa gaaffii isin hundi keessan hanga ammaatti deebiitti kennaa turtanidha. Eessa jirra bakkam jirra rakkoon amma nu muddee jiru maalidha kan jedhu. So eessa jirra bakkam jirra kan jedhu hundi keessanuu rakkoo nutti aggaamamee jiru ibsaa turtanii garuu wanti beekamu qabu irra caalaa lola waraanaa jabaa keessa jira. Lolli waraanaa kun lola waraanaa duguuggaa sanyii akka ta'e waggootiin darban afran shanan kun agarsiisaa turan. Egereen Oromoo akka Oromootti akka sabaatitti dhabamsiimamuuf deemaa kan jedhudha. Sabni Oromoo akka sabaatitti ijaaramee akka hin jiraan akka nuyi Oromoodhaaf biyyi keenya Oromiyaadhaa abbaa biyyummaa barbaannaa biyya keenya gonfachuu barbaannaa akka hin jenne dhaloonni dhufu. Legal personalitiin Oromiyaa jedhamu akka hin jiraanne amma achi. Collective agency akka qaama tokkotti humna waloo qabaannee afaan tokkoon akka hin dubbanne akka sabaatitti akka hin dhaabbanne wanta nurratti aggaamameetu jira. Kanaan ala mariin biyyoolessaa amma ni barbaachisaa jenna. Amma gaggeeffamuuf jiru kanaan booda I think wanti itti fufuuf itti jiru. Mirga fedhii fi faayidaa Oromoo eegsisuuf bakka hundatti qaamonni Oromoo adda addaa afaan tokkoon dubbachuu akka danda'an nu goosisa. Afaan tokkoon bakka adda addaa gaafa deemnu rakkoo keenya gaafa himannu afaan tokkoon akka himannu deebii tokko akka eegnu nu taasisa jechuudha.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa marii hayyoonni guyyaa hadhaa gaggeessan irratti qabxiilee hedduu irratti walii galanii jiran. Qabxiilee sanniin keessaa tokko sirna dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin aangoo qabate kana kan afaan qawweetiin uummata keenya bulchaa jiru kana uffisuu qabna, jiguu qabaa. Sirna uummata keenyaaf ta'u kan ilmaan isaa hin ajjeefne, kan ilmaan isaa keessatti baratu, kan ilmaan isaa keessatti hojjetee ittiin duroomu ijaaruu qabnaan kaayoo isaanii ta'ee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yaadichi kana qofaa miti hedduudha waan ta'eef kukkunnee akkanatti kan isin dhiyeessinu ta'a. Ammaaf wanti qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa qophii keenya biraatiin akkasuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan hojjajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.